Tolaayat egaa namni tokko waan jaalatuu fi waan jibbu qaba. Hayat maal jibbiti irraa haa kaanu moo maal jaalatti irraa haa kaanu? Mee maal jibbiti? Ani kan jibbu hedduudha. Kan jibbuun caalaa immoo waan jaaladhutu caala. Ani kan jibbu hamii keessattuu soba hin jaalladhu. Soban jibbita. Tokko ajannu isa. Soba hamii wal hamachechaadha. Ijoollee biras jiraa hamiin. Gaafa ijoolleen jechuudha. Gaafa hamiidhamu nama gurguddaa yaadu. Akkas osoo hin taane namni gurguddaanii amalli kee jechuun an fakkeenyaaf ati akka tasaa nyaata paastaa jedhamu daa'imummaa keerraa hin jaallattu yoo ta'e gaafa guddattu illee hin jaallattu. Maaliif amalli sun isuma osoo majiru itti fu'a wanta ta'eef jechaadha. Namni guddaan wal hamii kana kan qabu daa'imummaa isaarraa kaasee amala gonfateedha wanta ta'eef iyyuu inni kun immoo waan gaarii miti jechaadha. Namni wal hamachuu hin qabu. Tokko soba jibbiti. Hayaat jechuudha. Inni lammaffaa mooyyuu hamii jibbiti. Akkam hiriyoota kan kee bira wal hamachuun kun jira. Amalli akkasii yoo jiraate yoo hayaat akkamitti waa sirreessiti. Mee kan ijoolleetti deebinuuti mee kan ijoollee natti ijoollee biratti hamii akkamiitu jira? Ijoollee biratti amma yeroo nuti dorgomtoota taane sanarratti keessattuu tokko hanga 3 qabachuudhaaf baay'ee tokko tattaafannaa. Fakkeenyaaf qormaata qoramnee irra taanaan meeqa argatte isheen meeqa argatte inni meeqa argate waan jedhamutu jira. Yeroo sana immoo yeroo kiyya ani nan dhokfadha hin kennu namatti jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf maaliif dheeffatta gara? Animo maaliif fadhee jira. Kana fakkeenyaaf ani 10 keessaa 10 argadhe yoo ta'e namni sun namni narraa laalee sun 9 argatee irra taanu maal rakkoo jira. Qabxii tokko na caaltee miteere hayyee miidii yookaan immoo faayinaalii yookaan isa xumuraa kana immoo boonasiiwwan eebba jechuudha. Ni jiru miteere isaan fooyyeffachuu nan danda'a. Karaa biraatti ni danda'a waan ta'eef iyyuu nan dhoksa hin laalchisu. Garmuutu kan namaa ilaala. Amala kanammoo sirreeffachuun qaba. Maaliif yeroo hedduu hiriyoota koo waliin sababa kanaatiin wal dhabneerra. Kan kiyya gaafa na gaafatan hin kennu. Boora na caaluu fi ta'u dhugaa. Kan isaan garuu nan laala gaafa isaan akkata isaallee dhoksanii hin laalan gaafa kennan barsaan akkasa. Akkam godhu dafanii ilaalanii gaafa barsaan kennu dafanii maqaan gaafa fakkeenyaaf gaafa hayaatu sin jedhamu dafnii fudhannaa akkasitti dhokfanna jechuudha. Dheeffattu. Dhokfanna hin laallu yoo laalillee mana gallee akkasii yookaan borsaa keessatti yookaan immoo kaalixaa jedhamu sana keessatti akkas dhokfanneeti kan ilaalle jechaadha. Ani dhokfadheetan ilaalaa suuteedha yookaan immoo ilaaluu danda'u waan ta'eef jedhee manatti ilaala. Kan isaan garuu gaafa ilaalanis ta'u gaafa barsaa kuni koo dogongoradha jedhanii gaafa agarsiisanis suuteedha ilaala. Sababa kanaatiif yeroo hedduu hiriyoota koo waliin wal dhabeera waan ta'eef iyyuu carraa kanaatiin dhiifama hiriyoota kiyyaa sababa kanaatiin kan isin aarsee yoo jiraate dhiifama isin gaafadha. Maaliif ilmi namaa dogoggora isaarraa ni barata. Maaliif ilma namaarraa dhalate waan ta'eef jechaadha. Baay'ee gaariidha. Amala kana bara dhufuudhaaf sirreeffachuuf nan yaala. Nan sirreeffadhallee. Dirqama. Hin sirreeffattu taanaan immoo siif hin dhufu. Tole. Erga hiriyoota taatanii hiriyoonni wal gargaarus, wal jaalatus, wal kabajus, waliif yaadus. Mitiira? Ijoollee sinoo hiriyoota keessaniif amala akkamii qabdu? Ni yaadduu fi ni gargaartu, wal jaalattu, wal jabeessitu, waan gaarii irratti wal qajeelchitu. Amala akkanaa kana horachuun barbaachisaadha. Wal gargaartu gaafan jedhu garuu hayaat. Barattoonni tokko amala akkamii qabu seete? Keessattuu barattoota barnootaan ciccimoo ijoollee barnoota irratti cimoo hin taane kanneen deebii faa kennuudhaan qormaata yoo ta'e jechuudha. Hojii manas hojii darees yoo ta'e immoo deebii san isaaniif hojjechuudhaan ni gargaaruun waan gargaaranitti fakkaata malee gargaarsaa miti kun. Amalli akkanaa kun akkamitti hubattame ati? Amalli akkanaa kuni baduu qaba, dirqama. Maaliif? Fedhii osoo hin taane dirqama baduu qaba. Maaliif inni korraju yookaan immoo inni fudhatu yookaan inni hatu addunyaa barnootarraa yookaan immoo aalama barnootarraa of ari'aa of baasaara. Inni laatu yookaan immoo inni korrachiisu sun immoo nama sana nan fayyadee miidhaa
ajjeesaa. Nama sana dhuguma fakkeenyaaf ani obboleetti tokko qabe yoo ta'e kutaama tokko baranne yoo ta'e isheen dadhabduudha yookaan immoo isheen hin dandeessu taanaan immoo nan danda'a taanaan isheen ani nan caala waan ta'eef maal rakkootu jira amma qabxii ishee yoo jala gabbu'e abbaan kee lola haatitii lolti maatiin lola waan ta'eef mi haa gargaaru jedhee itti kennu yookaan immoo korreessisuu hin qabu isheen nan gargaare jedhee ishee miidhaatan jira malee ishee fayyadaan jiru jechuudha isheen fudhattu sunis miidhaa ofirratti geessisaa jirti. Wanta ta'eef iyyuu amala akkasii kana barattoonni keessattuu waan kana sirreeffachuu qabu dhiisuu qabu jechuudha. Namarraa fudhachuu yookaan immoo korrajuu kana dhiisanii ofiin tattaafachuu ofiin hojjechuu qabu jechuudha. Kanaafuu ijoollee barataan cimaan sunis ijoolleen sun haala itti jijjiiramuu danda'an yaaduu akkamitti hojjetan qo'achiisuu karooratti qo'atanis isaaniif baasuu haala ofiitti qo'atus isaanitti agarsiisuun barbaachisaadha. Hayaat akkas jechuu barbaaddeeti. Walaloo bareedaa qabda. Walaloon kunis maalirratti xiyyeeffata? Namni wal hamachuun qabu. Bara kanatti namni wal hamachuu baay'iseera. Obbo Ebaluun akkas ta'e isheenoo akkas taanaan akkas hin taane faayidhani wal hamatu namni hamatan sunis nama biroorraa yookaan immoo akkaataa isaa osoo isaan haasa'an dhagahee yookaan qalbeeffatee wal loluu danda'u. Sababa kanaatiin namoonni hedduu wal lolaa jiru. Wal dhawaara waanta ta'eef kana sababeeffadhee ta'u walaloo tokko fideetan jira. Maal jedha mata dureen isaa? Mata dureen walaloon mata dureen isaa hin dubbatinaa waan jedha. Siif jedhu? Ijoolleef naa jedhiin wee. Tole. Yoo kolfuu dadhabee gaddi koo baay'atee gungumus baay'isuu gammachuu koo gatee maal taate jettanii anan gaafatinaa miidhama lafeetu keessa na waraanaa. Namootaan marfamee qeerroota walakkaa yoo imimmaan buusee otoo hin beekne takka maraateen jedhinaa sammuu isaa gatee miidhama lafeetiin garaan koo gubatee. Madaa baadhee deemaa guyyaa fayyu beekuu qoricha koo arguuf kan naafe taakku dandeettan naaf tumsaa waan na ta'e rakkoo yookiin dhiisaa hin dubbatinaa waan jedha walaloon koo. Ajaa'iba! Hanga jedhu garuu eenyu siif barreesse? Eessaa fidde? Walaloo kanaa kan fide walaloo kuusaa walaloo irraa kan yennaa ta'u namicha Boonsaa Kormaa jedhamutu jira. Boonsaa Kormaatiin kan qophaa'edha. Kan dhufuudhaaf immoo ofiin nan yaala maaliif nan danda'enna waan hundumayyuu nan danda'a. Inuma danda'ama. Baay'ee gaariidha. Tole. Waan tokko si gaafadhame. Har'aan illee barnoota gaariin argachuu barbaada beektaa? Tole. Afaan silxeetiin akkam bultee jechuun mee na barsiisi akkam bultee akkam ooltee akkam jirtaa akkam jirtuu mee waan beekuu qabu natti. Tole akkuma sin jedhe haati koo silxeen abbaan koo guraageedha wanta ta'eef iyyuu sirriitti ani oromiffan danda'a malee afaan lamaan kana baay'eellee xiyyeeffannootti kennaa hin jiru. Aadaa koos ta'u garuu baay'inaan gama barnootaatiin deemuun barbaachisaadha. Bor biddeena koodha wanta ta'eef biddeena gaafa jedhe isa kana osoo jireenya kootiif isa bu'uuraadha wanta ta'eef jechaadha. Hamma hin danda'uun sittumaa afaan silxeetiin akkam jirtaa dubaradhaaf jechuudha. Fayyaanshee. Fayyaanshee. Fayyaanshee jedhu. Fayyaanshee jechuun hiikkaansaa afaan Oromootiin akkam jirtaa jechuudha. Dhiiraaf taanaan immoo fayyaank. Fayyaank. Fayyaank jechuun akkam jirtaa dhiiraaf jechuudha. Afaan Guraageetiin immoo dubaraaf wahminashee. Wahminashee. Wahminashee jechuun akkam jirtaa jechuudha. Kan dhiiraa immoo wahminah. Wahminashee. Wahminayee. Dubaraaf wahminashee dhiiraaf immoo wahminah heedhu jechuudha. Jecha biraa immoo afaan Guraageetiin mi'aagfineedha. Mi'aagfinee jechuun mee al takkana dabarsimee maaloo akka jechuudha. Afaan silxeetiin immoo gaarsa ba'alee.
Gaarsab ala. Gaarsab ala jechuun immoo maal jechuudha? Mana sana keessatti yookaan immoo manatti namni jira namoonni ni jiru akka jechuudha. Inni biraan immoo afaan silxeetiin qaawwa falaashee isheen. Qaawwa falaashee jechuun buna danfistee jirta. Qaawwa kan jedhu kun afaan Oromootiin illee buna ta'uu mala. Sirriidhaan ta'ee qaawwa falaashee akka jedhu qaawwa falaashee jedhuun jechuun buna danfistee jirta yookaan immoo buna dhaabdee jirta jechuudha. Tole. Kan biraa immoo hamma kana beeka. Waxaasheeshesh leen jedhu miti. Waxaasheeshesh ittoo yookaan immoo waxii isa jennu sana hojjetteerta. Homaan jedhu miti raanis. Homaan jettu. Waraabessa immoo maal jedhaniyyuu waraabuu. Afaan silxeetiin moo? Afaan silxee waraabessa jechuun afaan Oromootiin innaa ta'u afaan silxeetiin immoo waraabaa. Waraabaa. Walitti siqa jechuudha. Waa xiqqishoo. Waraabaa jedhama. Afaan Guraageetiin immoo waraabuu natti fakkaata. Akkas. Tole. May. Bishaani. Bishaan. May. Akkasiin dhaga'een beekwaan. Bishaan. Ati Oromoo taatee dhiisi. Tole. Egaa ijoollee har'a barnoota guddaa argachaa jirraa miti? Baay'ee gaariidha. Egaa as biratti waatu jira. Gahaatiiti. Waraqaa ragaati. Egaa afaan Oromoo beekurra dabartee mana barumsaa ishee keessatti sochii adda addaa taasisaa jirti. Sochii taasisaatiin jirtu kunis maal akka ta'e isheen maan nutti himti waraqaan ragaa kun akka kana fakkaatus kennameefii jira. Hayat waa'ee waraqaa ragaa kana maaliif sii kenname maalirratti sii kenname ka jedhu nutti himta jechuudha. Tole. Tole. Hayyee. Barattuu Hayat Huseeniitiif lammiin barate mirga isaatiif falmata. Mee nutti himi. Ani ni mujoolletti. Tole waraqaan ragaan kun mana barumsaa seenaa yeroo san kan itti baradhurraa kan naaf kenname yoo ta'u sababni inni naaf kennameefis barnootaan alatti anaaf hiriyoonni koo gumii mini miidiyaa jedhamu sana irratti hojiiwwan adda addaa ni hojjenna. Kanaan dura ijoolleen nu daawwachaa jiranis nu beeku qophiiwwan adda addaa gama baandiitiinis ta'u gama taphaatiin gama shubbisaatiin gama waan hedduutiin nu beeku wanta ta'eef iyyuu waraqaan ragaan kun kan naaf kennamee fi gumii keessatti manni barumsaa keenya seenaa yeroo san lammiin barate mirga isaa falmata jechuun gumii mini miidiyaa keessatti diraamaa haa ta'u shubbisaa baandii qof dubbii taphaa fi kan kana fakkaatan hojjechuun addumatti immoo barattoota qaqqaalii ta'an yookaan immoo barattoota ciccimoo yookaan immoo barattoota hin dandeenye illee walumatti qabnee naamusa gaarii horachiisuudhaan kan fuula duraatiif illee kanarra jabaadhee haala kanaan osoo hin taane kanarra baay'eema tokko darbee jechuudha. Baay'eema tokko bifa danda'amaa ta'eetiin jabaadhee akka haaluma kanaan itti fuffiidha. Baay'ee gaariidha. Waraqaan ragaa gaafa namaa kennamu ba'aa guddaattu namaa kennamee beeke. Akkaati fuulduraattis waan gaarii hojjettuuf har'atti immoo jajjabaadhu sirrii jirtaa karaa gaariirra jirtaa jedhameetiin siif kennama mitiirra mormoo waraqaa ragaarraa gara biraatitti akka ceetu abdiin qaba. Afaan Oromoo si qofatu beekamoo waan beektu kanammoo iyyuu maatii kan kee barsiisaa jirtamoo mee akkam haala kamirra jirta? Ani kanaan dura gaafa qophii keessumaa kanarratti gaafa hiriyyaa kiyya waliin dhufu gorsa tokko naaf laattee turte. Innis maalidha? Namni baratee jechuudha yookaan immoo namni beeku yookaan namni baratee nama birootiif illee qooduudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Maaliif rabbiin illee yookaan immoo waaqni illee gaafa nu uumu yoo hubattan namaaf illee akka hubatamu yookaan immoo namallee barsiisaa ofirraa darbitanii wanta ta'eef iyyuu manatti ana duwwaatu beekaa Oromiffa fa'aa jedhee of jajuu yookaan immoo of tuluu irraa jedhee sirraallee gosa tokko fudhadheetan maatii keellee barsiisee waan naan jetteef iyyuu mana galee akkuma naan jettee itti yaadee guyyaa itti aanutti immoo mana barumsaa hin qabna gaafa sanbataaf dilbata jechaadha. Yeroo sanatti boqonnaa waan qabnuuf iyyuu
maatii koo haadha koo fi harmee koo fi abbaan koo yeroo hedduu hojiirratti jiru waan ta'eef iyyuu jedhee obboleewwan na cina jiran isaan barsiisuu barbaade obboleewwan koo jechuudha isaan barsiisuu barbaade isheen xiqqishoo Makfiraa Huseen jedhamti baay'ee tokko natti tolte afaan ishee ni mi'aa'a garuu isheen illee amma isheen xiqqoo itti ulfaatee obboleessa koo isa jeeqaadhaa kan sin jedhe sana Salahaddin Huseen jedhama baay'ee jeeqa jechuun baay'ee jeeqa garuu mootuu ni hubata beektaa garuu amala kana garuu fooyyeffachuu qaba sirreessi ture naamusa barsiisaatu jirta mana barumsaa keessatti manumarraa eegalaa mitiira suuta barsiisiin tole obboleessa koo barsiisuu barbaade isheen xiqqoo itti ulfaata wanta ta'eef iyyuu mee gara obboleessa kootti yeroo hedduu inni ni jeeqaa maali waan akka iyyuu beekum jedhanii mee maaliif maqaa balleessu akka kiyyaatti maaliif kabajamee hin jiraatu jedheetan garaa biradheetan ciniinnatte obboleessa kiyyaa barsiisuudhaaf nan ta'e sana booda mana keessatti xiqqoo practice goona xiqqoo ni haasofna jechaadha Oromoo Amaariffa waan beekuuf iyyuu gaafa waamullee meemee Salahaddin kana naaf kenne hayaat maal naan jettee naan jedha akkas jechuudhaan akka ati bartuudhaaf hime haal taatee tole na yaala naan jedhe sana booda gaafa yeroo boqonnaa yookaan immoo gaafa televiziyoonii yookaan TV daawwachuuf gaafa kaanu eega daawwanne booda xiqqoo nan shaakalsiisaa bifuma kanaatiin itti fufee achiin sababa kiyyaatirraa kan ka'e isheen duwwaa beekurraa isaanis haa baranii isaanillee borbiddeen isaaniitti wanta ta'eef isaanillee haa beekani jedhamee maatiin itti walii galee isheen amma obboleettiin tiyyaa gulantaa tokkoffaatti akkuma kiyyaatti Amaariffa baratte gulantaa lamaffaanii Oromiffa kanatti seenaa sun jiramti reeji sanarratti immoo mee isheen isaa bartu mee haa ilaaluu dandeetti isheedhanii ishee bakka itti amananii galchan gulantaa lammaffaa yookaan ilkeeji sanarratti Oromiffa galchan Oromiffa galchanii isheen garuu xiqqoo gadi bu'ee qabxiin ishee yeroo Amaariffa akkuma kan keessan jechuudha yeroo Amaariffa isheen baay'ee tokko cimtuudha baay'ee cimtuudha qabxii gaarii galmeesti garuu mootu yeroo Oromiffa kana immoo xiqqoo gadi buute maaliif akka kiyyaatti miti yeroo suni hiriyyaa tokko qabaattee barsiisuu waan akkasiin xiqqollee hin jiru wanta ta'eef barsiisota isaanii waliin wal qunnamuu yeroo hedduu wanta ta'eef iyyuu carraa kana waan hin arganneef xiqqoo qabxii gadaanaa fiddee anis hamma hin danda'u manatti nan qo'achiisaanii gargaaraanii jirti gargaaraanii obboleessi kiyyallee kutaa tokkoffaa gulantaa tokkoffaarraa hanga kutaa tokkoffaatti Amaariffa barate achiin akkuma isheetti mee inni hoo dandeettiinsa hammam dandeettiinsa guddaadha moo xiqqaadha laataa jedhanii akkuma isheetti maatiin itti walii galee Salahaddin kan jedhamu kunis ni seeni Oromiffa gaafa seenu inni kun immoo baay'ee tokko anarraayyuu adda ani gaafa seenu qabxiin koo gadaanaan turre gabbu'ee immoo gaafa seenu inni immoo anarraa baay'ee dandeetti olaanaa qaba atillee gargaartii ni jirta kaasanii fi hubadhu gargaaree tan jira namni si gargaaru hin jiru ture kan kee amma immoo inni immoo gargaarsa qaba ani waan gargaaree fidha malee akkuma kiyyaatti xiqqoo gadi bu'aa ture ani gargaaree mee barnoota kiyyaa irratti qofa xiyyeeffachuu dhiiseetan waan biraa xiyyeeffachuu osoo hin taane obboleewwan na bira jiranillee mee haa barsiisuu jedhee isallee gargaarennaan miidii fa'aa 20 plus bu'aan kee mul'ataa jira jechuudha baay'ee gaariidha booda haaluma kana dhufee garuu inni akkamitti qabxii kanaa galmeesse yoonaan jette yeroo seenu Amaariffan beeku Oromiffan beeku ijoolleenis Amaariffan beektu akkamitti haa walii galan inni baay'ee jeeqaadha mitiire isaan afaan isaan beekan innillee afaan isaanii beeku hin dhiphate amma jeequmsa koo dhiisuufi jedhee waan beekneef iyyuu hidhiise nama tokkoon wal naa hin haasa'u maaliif hin beeku waan ta'eef callisee mataa amala gaarii galmeessuudhaan jijjiirame jechuudha malli isaatis ta'an jijjiirame afaan ni wallaale ijoollee waliin jeequ dhabeeti ijoollee waliin jeequ dhabee gara simistara lammaffaa kanatti innis afaan baree isaanis afaan isaa baranii walitti jeequ eegalan isaatu Amaariffa bare moo isaatu Oromiffa bare innis Oromiffa bare isaanis Amaariffa baran lamaan isaanii jechuudha yeroo kana maaltu uumama walitti dhufee yeroo kana waliin taa'uutu jira waliin jeequ gaafa afaan baran kana
innillee jeequmsa isaa eegalee isaanis jeequu eegalanii waliin akkasitti ta'anii qabxii gadaanaa galmeessi bara kanaatti obboleessi kiyya. Akka seemistara tokkoffaatti osoo itti fufee garuu abdii guutuun qaba silaa amma tokkoffaa hin baha ture. Meeqaffaa beere? Amma moo barattoota gara 47 moo 42 moo 30 akkas keessaa 36ffaa ba'e obboleessi kiyya. Garuu akkas ta'uu qabu. Hayaat badii guddaa raawwatte atu. Ani homaan goone badii guddaa raawwatte atu. Osoo hayaat mana jirtu osoo obboleettii cimtuu qabu obboleessi kee akkas ta'uu qaba? Hin qabu. Kanaaf gargaariin. Ila akkuma yeroo kaansi gorsisanitti of duraafis qabxii gaarii inni galmeessee arguun barbaada. Mitiire barnootaan cimuun ijoollee wajjin wal morkuun ijoollee wajjin anatu qabxii gaarii fida jetteetiin dorgommii keessa galuun qabxii kan kee qofa irratti miti. Mitiire maatiin keessan kan keetiin gammadanii obboleessa keetiin jechuun qaban maal gochuu qabu? Isin lamaaniinuu isin sadaniinuu gammaduu qabu. Kanaaf immoo hangafni sii miti sirraa waan guddatu eegama jijjiiruu qabda.